Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya kun qophii keenya ammas barnoota jedhu sa'aatii isaa eeggatee torbii isaa eeggatee isin biraan ga'ee jira. Egaa akkuma yeroo kaanii gaaffilee barsiisoo fi bashannansiisoodha jennee yaadnu kanneen akka mammaaksaalee jechamoota afoola Oromoo waa'ee seenaa waa'ee gootaa wal gaafachaa kan waliin turudha kan ta'u aga xumura sagantaa keenyaatti immoo nu waliin turaa kan isiniin jedhu ani Lubee Girmaa ogeessi kaameeraa keenyaa immoo Tolasaa Bultiidha. Isinillee mana keessan teessanii qophii keenya ammas barnoota jedhu hordofaa kan jirtan gaaffii keenyatti hirmaadhaa eessayyuu hin deeminaa turtii gaariin waliin qabaadha. Barnoonni dhugaa ifirraa eegala aadaa hubachiisee seenaas ni xinxiira of tuffii balleessa haamilee kufte kaasa ija jaame banaa sammuu bilisoomsa ija jaame banaa sammuu bilisoomsa. Tole gaaffii koo fayyamamaa waan taateef ulfaadhu mee walaa bar. Iskeleton ani Hacaaluu jedhama. Hacaaluu Gazzooti. Ayyaantu. Eshi Caalaa Charuun jedhama. Girmaa Leenjisaa. Maqaan koo Mansuur jedhama. Barnoonni dhugaa ifirraa eegala aadaa hubachiisee seenaas ni xinxiira of tuffii balleessa haamilee kufte kaasa ija jaame banaa sammuu bilisoomsa ija jaame banaa sammuu bilisoomsa. Nama asoosama yeroo jalqabaatiif afaan Oromootiin barreessedha jedhameetu beekama. Asoosamni isaa jalqabaa kunis Kuusaa Gadoo jedhama. Kuusaa Gadoo isaa kanaan hawaasa biratti nama jaallatamummaa guddaa argatedha. Barreessaan Kuusaa Gadoo eenyu? Anoo beeku dhaayette kubeen jalqaba. Barreessaa Kuusaa Gadoo. Asoosama Kuusaa Gadoo jedhamu nama yeroo jalqabaaf barreessee hawaasa biraan ga'edha jechuudha. Asoosama yeroo jalqabaati asoosama afaan Oromoo jedhamu eenyu namni sun? Anoo beeku. Asoosama dubbistee beektu? Asoosama baay'een dubbisu. Baay'een dubbistu? Garuu mee asoosama kam fa'aa dubbiste fakkeenyaaf? Asoosama maatiin dubbisa. Waayyoo. Ani kitaaba amantiin dubbisa. Kan amantii malee kan Oromoo Asoosama kana baay'een dubbisu. Dubbisa. Anuun beeku kana. Na harkaa badeera yaadadha. Garuu beekta? Beeku beeka garuu na harkaa badeera. Yaadadhu kaa carraa siifan kenna. Qaran yaadadhu kana. Yaadadhu. Yaadadhu. Tole. Anuun beekus. Asoosama afaan Oromoo fa'aa dubbistee hin beektatu? Hin danda'u garuu. Hin danda'u. Dubbisuu hin dandeessu? Haasawuu qofaa dandeessaa? Tole. Barreessaa asoosama afaan Oromoo nama jalqabaati jedhama namni kuni. Kitaabni isaa asoosamaa kunis Kuusaa Gadoo jedhama. Kuusaa Gadoo isaa kanaan nama jaallatamummaa guddaa argatedha barreessaan kuni. Barreessaan Kuusaa Gadoo kun eenyu? Dhugaa dubbachuudhaaf hin beeku. Asoosama jalqabaati. Asoosama dubbistanii beektu? Hin beeku. Dhugaa dubbachuudhaaf hin beeku. Tole. Hin beeku. Dhugaa rabbi. Baay'ee qoranne hin beeku. Barreessaa yeroo jalqabaati. Kuusaa Gadoo kan jedhamu barreessa. Kitaaba asoosamaa dubbistee hin beektu? Baay'ee qoradhees hin beeku dubbisees hin beeku. Dhugaa rabbi. Tole. Barnoonni dhugaa ifirraa eegala aadaa hubachiisee seenaas ni xinxiira of tuffii balleessa haamilee kufte kaasa ija jaame banaa sammuu bilisoomsa ija jaame banaa sammuu bilisoomsa. Amma immoo wallee Hacaaluu keessaa kan fudhatamen si gaafadha. Achi buuteen kee dhabamee akka miila Bakar Waaree bareedditti Awaash Gamaa wal jaallachaa wal dhabnaaree walleen jedhu jira. Uummanni Harargee immoo gaafa mammaaku miila Bakar Waaree jedha jennaan keessan deebi'u. Seenaan Bakar Waaree duuba jiru maalidha? Seenaan Bakar Waareen kun lolaaf baheet fakkaata. Lolaaf bahee miila isaa tokko yeroo irraa cite illee beekamu jedha. Seenaa irratti akka baradhetti miila isaa tokko waraana irratti irraa cite inni yeroo icha miilli irraa citu iyyuu miila isaa hin argine. Gaafa galu manatti miila isaa dhabuu argee jedha isa kanaan bira. Keessan deebi'anii maaliif hin badde waan jedhamu akka miila Bakar Waaree maa badde achi buuteen kee maa dhabame isa kan jedhu natti fakkaata. Koo seenaan Bakar Waaree kun maalidha? Maaltu Bakar Waaree irratti maaltu ta'e? Bakar Waaree kanarratti wanta illee gadi fageenyaan hin beeku wanta ta'eef iyyuu seenaa baay'ee seenaa guddaa qaba natti fakkaata kan yaada. Xinnoo ishee yaadattu seenaa Bakar Waaree keessa. Hin danda'u garuu ani lakki gaaffii kana naaf. Kanas hin dandeessu. Bakar Waaree beektaa?
jecha malee maalummaa sana naaf ifan taane. Maqaa isaa kana dhageessee beektaa? Dhagee beekee Miilli isaa akka citee jiru fa'aa dhageessetti. nageenyeessa kana. Isa dhageenya? Miilli isaa citeera eessatti akka citee maaliif akka cite seenaan isa duuba jiru maalidha jettee yaadda? Kin beeku. Bakar Waareen uummata Oromoof wannu filmataa qaba ture kaa. Isan hin beeka. Miilli isaa maalirratti dhabe maaliif akkas? Hin beeku dhugaa dubbachuudhaaf. Akka Oromoodhaaf yaaduun bichaa yaada na keessa gala malee isa waan biraan beeku. Nan beeka. Uummanni Harargee immoo gaafa kakatu miila Bakar Waaree jedha. Miila Bakar Waaree jennaan keessa hin deebi'u. Dhugaadha moo? Dhugaadha. Seenaan Bakar Waaree duuba jiru maali? Seenaan Bakar Waaree duuba jiru waan inni dura hojjeteedhaaf. Kanaaf seenaan isaan dagatamu. Akkas. Miilli Bakar Waaree maal ta'ee maaliif miila Bakar Waaree jedhanii mammaaku? Waan inni miilatti dhabeef fakkaata waan akkasitti fakkaata. Miila isaa maalirratti dhabeeshe? Waanuma seenaa Oromoo irratti malee kan biraan jiru maal. Barnoonni dhugaa ifirraa eegala aadaa hubachiisee seenaas ni xinxiila of tuffii balleessa haamilee kufte kaasa ija jaame banaa sammuu bilisoomsa ija jaame banaa sammuu bilisoomsa. Gaaffii dhumaan si gaafadha. Innis maalidha seete? Ollaadha abidda malee bakka duwwaan fuudhanii jedha Oromoon yeroo mammaaku. Ollaadha abidda malee niitiin fuudhane. Niiti? Niitiin fuudhane. Niitiin jedhamu. Kanaaf fuudhamti waan ta'eef niitiin jedhamu. Lubbuun fuudhanii? Lubbuun fuudhanii? Deebisaa already deebistee garuu akkaataa itti waan ta'e sirreeffadhu siin jedhan. Haadha manaan fuudhanii. Ollaadha bakka duwwaa abidda malee fuudhan. Laal ollaadha abidda malee bakka duwwaan fuudhan bakka duwwaa sanatti naagooti. Naangalle jedhi. Naangalle. Durba malee dhiira fuudhanii jechuun natti fakkaata. Durba malee dhiira fuudhan. Ollaadha durba malee dhiira fuudhan. Akkas na fakkaata deebisa. Itti amantee garuu waan kanatti. Natti Ollaadha durba malee dhiira fuudhan. Hin beeku. Abidda malee bakka duwwaan fuudhanii waan kaan fudhatu ol kaan fudhatu jedha. Abidda qofa fuudhu ollaadha malee waan ta'een fuudhanii jedha. Hin beekne maqsa hin beeku baay'ee. Maal akkamitti wallaalta afaan Oromoo haasaa jirta? Afaan Oromoo hin beeka ga'een maali qoradhee baay'ee. Tole qorachuus irra ture. Barnoonni dhugaa ifirraa eegala aadaa hubachiisee seenaas ni xinxiila of tuffii balleessa haamilee kufte kaasa ija jaame banaa sammuu bilisoomsa ija jaame banaa sammuu bilisoomsa. Gaaffii koffiyyamaa waan taateef ulfaadhu. Galatoomas. Galatoomatis illee. Galatoo. Nagaa. Ulfaadhu. Galatoomaa isinis. Barnoonni dhugaa ifirraa eegala aadaa hubachiisee seenaas ni xinxiila of tuffii balleessa haamilee kufte kaasa ija jaame banaa sammuu bilisoomsa ija jaame banaa sammuu bilisoomsa. Walitti deebinee jira egaa kabajamtoota hordoftoota keenya gaaffii keenya ammas barnoota kan turbe kana egaa kana fakkaata ture gaaffii gaafachaa ture keessaa tokkoffaa irratti barreessaa asoosama afaan Oromoo nama jalqabaati jedhameetudha kan inni beekamu. Kitaabni isaa jalqabaa kunis Kuusaa Gadoodha kan inni jedhamu. Kitaaba isaa Kuusaa Gadootiin egaa hawaasa isaa biratti nama jaallatamummaa guddaa argatedha. Barreessaan Kuusaa Gadoo kun eenyudha jenneetudha kan nuti gaafanne. Egaa barreessaan Kuusaa Gadoo kun Gaaddisaa Birruudha jechuudha. Gaaddisaa Birruun kitaaba Kuusaa Gadoo kana qofa qabatu hin taane asoosamoota hedduudha kan inni qabu. Isa keessaa garuu kitaabni inni ittiin beekamu kitaaba Kuusaa Gadooti jechuudha. Gaaffii lammaffaa gaafanne irratti ammoo wallee Hacaaluu keessaa kan fudhatame achi buuteen kee dhabame akka miila Bakar Waaree bareedditti Awaash gamaa wal jaallachaa wal dhabnaare walleen jedhu jira. Itti dabaluunis ammoo uummanni Harargee gaafa mammaaku miila Bakar Waaree jedha. Miila Bakar Waaree jennaan ammoo keessan deebi'u seenaan Bakar Waaree duuba jiru maalidha jenneetudha kan nuti gaafanne. Egaa seena beektonni akka dubbatanitti yeroo lola calanqoo sana uummata Harargeetiif miiraan hoogganame lola waan tureef Bakar Waareen
miilli isaa tokko akkamitti akka raacite eessatti akka raacite hin beekamiin waan hafee fi Hacaaluunis wallee seenaa dhokataa uummata Oromoo keessa jiru kana baasee uummanni Harargees itti mammaakee jechuudha. Gaaffii sadaffaa fi dhuma irratti gaafanne irratti ammoo ollaadhaa abidda malee bakka duwwaan fuudhan jedha Oromoon yeroo mammaaku ollaadhaa abidda malee bakka duwwaan fuudhan kan jedhu irratti bakka duwwaa kana nu guutaa jenneetudha kan nuti gaafanne. Egaa akkuma Oromoon mammaakutti ollaadhaa abidda malee durban fuudhanii jedhee mammaakaa jechuudha. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya qophiin keenya ammas barnootaa kan torbee kana fakkaata ture. Yeroo gaariin waliin qabaattaniif ulfaadhaa jechaa torbee gaaffii birootiin deebinee akka wal agarrutti nama torbanii nu haa taasisu nagaan tura. Barnoota, barnoota, ammas barnoota, kana ta'uu qaba kaayyoon Oromoota. Barnoota, barnoota, ammas barnoota, kana ta'uu qaba kaayyoon Oromoota. Barnoonni dhugaa ifirraa eegala aadaa hubachiisee.